Bakka tana wanni dhufe gartee qaadhimaa barbaadachuuf as dhufe amma gartee deemu jirra karaa gandaa soddaati mitiyoota kaan naannoo kanatti harkee jira saniifuu nafaana tura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت وتطلع خاصة الله وتعالى يا في يا يرو مناسب ودا أردف حقين يخنا مالي فتنيس يجوا خسنا فنقبو وني فسكا نفا بريت تك نفا خمولي نفا تيسن بلو تك أرميان كاسنا بلو يرو أمانتنا أسمانو yeroo tuni yeroo bonni gaajal qabee amma kunu qamadiin haamamtee oomishni kan galaa jirudha. Yeroon tuni yeroo bakka jirtu neessa bakki amma jirtu tilmaamame naannoo kana tilmaama silaa ijoolleen teenya tan karaa bahaa lafti kana babal'ootu garas xarafa jirti garaa ditanii faa baabbilee faa ogaa kuttee olii kana garaa asaboot kana jirti ijoolleen teenya gaataani ni beeytanii naannoon kun maal akka ta'e kunuunal horiilleen akkas garas dheetu jira namni gaazaa tana naannootti wal dhafa mee maal yaadattan naannoo keessanitti yeroo kana naannoo keessanitti jechuudha yeroo kana yeroo gartee horii tiistan yeroo reetiistan warree tiisee horii tiisee beekuu yeroo jiboonni wala'u wala yeroo re'een akkasuma wala tawara tiisuu jira akkasuma faradoo lafa oballoo lafa gareegaa faradoo faadha buusanii waan akkasiiti gaa waa hedduu yaadattan jeetiin yaada lafa teessan tana mee daawwadhaa warri gartee laftun teenya fakkaatti anilleen dur horiirra tiiseetiin jira re'eetii tiiseetiin jira warri jettan koomantii barreessaadha arragaa wanni dhufneen isinuma qilleensa isin daawwachiisuu isin raabatees ni jirraa jennee gartee isin mul'achiisuudhaa fi kanumaa fi kana jettutti mee wanni gartee isin mari'achuu barbaadduuf ni jira maali akkuma beekamu sooshaal miidiyaan yuutuubii gartee waan adda addaatitu irratti hojjetamaa waan adda addaati gartee dalagaas haturre amma yaada jijjiiruu fedheeti mee akkam jettan dhugaa dubbachuu fi silaa wanni dalagan hedduu jira namni keenya dalagaa dhabamee jira wallahi dalagaan hin dhabamne dalagaatu nama dhabe malee abadan dalagaan hin dhabamne dhugaa rabbi dubbachuuf maaliif jennaan miidiyaa kana nama gidaleetu nagartu miidiyaa kana aboo isiniif kafallaa noo gidalagaa isiniif kafallaa noo gidalagaa jenneeti nama kadhannee nama dadhabaa jirraa jechuudha isiniif kafallaa jennee ni beekaa silaa gara miidiyaa kana nama fidanii muuxannoo fudhatanii sanboota gartee gara sammuu isaaniitiin aayidiyaa yaada mataa isaaniitiin jiraachuu kan danda'an yeroo ammaan tanaa sooshaal miidiyaan atummaan qixa sirriitiin itti fayyadamtee akkaataa itti fayyadamtu sammuu teetiin yaaddee hojjette taanaan wallahi birrii fi Afrikaa sii kafala jechuun kaampaaniitu sii kafala jechuudha namni keenya wanti inni dalagu waan hin taane sa'aan taane tiktok irra taa'ee arrabsumaa fi abaarsaa fi wantoota adda addaa guddaa fi xiqqaadha egaa hundi waan hin taane laaqachuu maaltu naa galle beeytanii wallahi namni keenya hawaasni keenya zeeroo irra jira ganaa bakka lakkoofsa takkaasan hin geenye zeeroo jechuun qomtisaas hundi keessa zeeroo walaa diyaaspooraa jettaa walaa gartee hundummaanu jechuudha xiqqaarraa qabii guddatte dhaloota kiyya kana guutuma isaaniitu baanaa beekaa isin galee kanaaf hawaasa keenya arraan tana yoo fayyadamte yoo hojjette sooshaal miidiyaan qixa sirriitiin yuutuubiin faan isinitti simaa turan galii qaba bakka sa'aa meeqa tiktok irra teessee jitee achi tuqa fooloo deebisaa jaa turtan warri halkan rabbii fooloo deebisaa jaa bulusuun faan meeyoonii fi gartee dhuftanii sooshaal miidiyaa yuutuubii kana banattanii waan gartee hawaasa fayyadu waan si fayyadu waan beekumsa qabu waan warraa barattu hawaasni keenya ganaadhaa hin dhihaatanii egaa irraa baratu kana gartee waan takka dalagaa
obboleessa arra sammuu keetii yaada mataa keetiitiin aayidiyaa mataa keetiitiin jireenya mataa keetii isuma kana qofa yoo hojjette gartee sooshaal miidiyaa kanarratti gartee keessaa yuutuubii kanarratti bu'aa argattaa jechuudha. Isin galaa miti arra nuti namuma gartee wajji hojjennu dhiisiti kabirriidhaan hojjechiisuu dhabnee jirra jechuudha. Hajiyaan mindaa isinii kafalla jennuunu dhabnee jirra. Keessaa ijoollonni keenya waggaan jiru ni beektan isinuu isinitti mun barbaachuu warra gartee taa'eetuma gartee akkanumatti boolotikuma yeroo gubuu fi bakkuma taana yeroo fixuu malee wallaahi dalagaadhaaf bakka hin qabdan dalagaafillee hamilee isin qabdan bu'uma takka hin qabdan bu'aa takka wanni isin bu'aatti qabdan yoo taate arrabsoo fi abaarsoo fi khalas keessaa ammas yaa'ee lammaffaadhaa biyyarraa yaa'uu fa'a bas karoorri keessan kana jechuudha. Isin galu jira. Kanaaf arra dhuguma rabbii dubbachuuf wanni nan bakka kana dhufeef wanni nan gartee yaada kana fidee fi yaadaan duraan gartee dalagaa ture. Kanin dalagaa jiru. Sanillee jijjiiruuf amma. Jijjiiruuf maaliif jennaani namni hojjechuutti sin jiru namni keenya ganaan dhihaatu kanaaf karaa wantoota gartee seenaa qabuu fi viidiyoo barnoota qabduu fi riyaaktii yaada gartee yaada mataa nama wali qabu yaada gartee keessa jiruu fi dhaamsa ergaa gartee hawaasaaf dabarsuu barbaadnu bifa sanitti jijjiirreeti bifa sanin gartee irratti hojjannaa jechuudha. Kanaaf wanni jechuu barbaadu wanni nuti dabarsaa turre dhugaa rabbii dubbachuudhaaf wahuma ergaa qabuudha. Ergaadha. Waan hawaasni keessa jiruudha. Tana hubachuu qabdan jechuudha. Wanni isin hubachuu qabdan khayna sooshaal miidiyaa irratti isiniif dalagaa ture wantoota hawaasa keessa jiru ta'e isiniif akka ergaatti isin dabarsuudhaaf hawaasni keenya maal keessa jira akkam keessa jira isin garsiisuudhaaf viidiyoo san hojjechaa turre jechuu barbaadeeti. Kanaaf amma booda immoo viidiyoo nuti hojjennu viidiyoo namoonni hojjetaniif namoonni silaa waa dalagu waan hin jirreef jecha jechuudha. Waan hin jirreef wantoota gartee mataa keenyaan dhuunfuma keenyaan hojjechuu dandeenyu. Isin galaa miti waa mataa keenyaan irratti hojjechuu dandeenyu qofa irratti as deebisnee hojjannaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf silaa namni namaa hojjetu jiraate namoota lama sadiif ittiin baasuu dandeessa. Deebitee muuxannoo tana gartee hawaasa kannitee fi akka gartee jiraachisan godhuu dandeessa jechuudha. Arra hawaasni keenya bakka san hin jiru. Hawaasni keenya hawaasa du'aa jechuudha. Wanni takkataniin khaasu malee biran kunne maali ni beektanii? Hawaasni keenya viidiyoo ijoollonni keenya gartee warreen as duraas dalagaa turan aartii irratti hundaa'anii diraamaa haa ta'u wantoota adda addaa dalagaa turan wanni isaan dalagan san bakka dhabuu fi wanni isaan dalagan san laalamuu dhabuu irraa kan ka'een namni keenya if duuba deebi'ee hamilee cabaa jiraa jechuudha. Amma fakkeenyaaf haa fudhattanii ijoollotuma warra duraan tiiktookuma irratti haa ta'u peejii feesbuukaa irratti haa ta'u nama tokko lama sadii afur maqaa isinii kaasuu dandeenya jechuudha. Warra duraan afaan oromootiin laffee daddalagee ammaan tana ofirraa gara afaan amaaraa jijjiiree afaan amaaraatiin hojjechuu eegale. Viidiyoon afaan amaaraatiin hojjetanii fi afaan oromootiin hojjetan dachiisamiidha. Namni maal godhuu eegale gara sanitti irra hamilee harkata gara sanitti viidiyoon isaa irra daawwatamti ni laffaa waan ta'eef namni tokko hogguu laffa'u laffaati san hawaasni keessarraa hubatu barbaadaa jechuudha. Kanaaf namoonni keenya rakkoo nuti qabnu wal dhageeffachuu fi wal jajjabeessuu fi namni keenya bakkuma inni jiru hin beektu wallahi nama keenya kana sooshaal miidiyaa irraa bakka inni jiru fakkeenya jira jechuudha ammallee ganaan dhiyaatu. Nagee gartee jaarraa 21ffaa jaarraa maaree kana keessatti taa'ee oduutu jaarraa sanirraa oofuu bakka tana jira bakka isa jira namni isa beeku hin jiru jechuudha. Isin garuu jira miti. Kanaaf hawaasa keenya waan nuti dhaaman faayidaan qabdanii hojiin hin jirtu jettanii naguma afaan bantan malee hojiin nama dhabe namoonni hojii dhabe hin jiru. Kan akkasitti hubadhaa isin hin jenna. Daawwattoonni keenya kanas dura asina daawwachaa turtanii mufattanii mufii keessa jirtan ha mufattan jechuudha. Hawan nu dalayne isin mufachiifte dhiifama isin hin jenna. Nuti waan hawaasa keessa jiru dalayne malee akka biraatti akka fudhanne jechuu barbaanneeti. Egaan
arraan tana laftiin nuti jirru lafa kunoo balloodha lafa baddaati wanneen dhufeef arra biyya tana bakka tana wanneen dhufe gartee qaadhimaa barbaadachuuf as dhufe amma gartee deemu jirra karaa gandaa soddaati mitiyyoo takkaa naannoo kanatti harkee jira saniifuu nafaana tura arra hangaana mitiyyoo san fuudhee dhufutti jechuudha isin viidiyoo tan hanga xumuraa laaluu qabdan jechuudha.